dura Excel irratti Autosumii akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isin agarsiiseen ture. Sanaan wal qabatee baay'een keessan koomentii irratti Word irratti fayyadamuu dandeenyu Autosumii Word irra hin jiru kan jedhuu fi gaaffii hedduutu koomentii irra naa taa'ee jira. Karaa kamiin Word irratti hojjechuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisaa malumaatti na hordofaa isinii jira. Dursa garuu wanti beekamuu qabu Word irratti Autosumii nuti fayyadamnu yookaan foormulaa nuti fayyadamnu karaa dheeraa nu deemsisaa yeroo keenya fudhatachuudha maanuwaaliidha. Akka Excelidha automaatikaalii hidhuu hin dandeenyu waan ta'eef filatamaa bitii garuu beekumsummaa fi mee isin agarsiisu akkaataa kamiin hidhuu dandeenya isa dhufi fakkeenyaaf amma dalgaa qabxii barataa isa jalqabaa kana dalga kana hidhuu barbaanna yoo ta'e maal goonaa hoomiirra jira yoo ta'e eessa dhufnaa layout kan jettu kana jala dhufneetu foormulaa kan jettu gara dhumaa kanarra jirti ishee kanarratti tuqaasna jechuudha. Erga pooyintarii keenya galfannee booda ishee kanarratti tuqaasna. Sanaa booda kunoo foormulaa kana fakkaatu jira. Saam jedhee ka'ee dhuftuu keessatti leeftii kaa'ee jira jechuudha. Leeftii kaa'ee jira. Erga ifa kanaan kunnoo dhufee booda amma leeftiidha waan ta'eef kun foormulaa sirriidhaan deefna. Yoo asii gadi daana ta'e garuu abbaaf kan jettu iddoo kanatti barreessina jechuudha. Isa booda isin agarsiisa. Erga kunnoo dhufee booda addana keessaa jeesimantii jira foormaatii isaa jechuudha. Yoo deesimaalii qaba ta'e tuqaa booda deesimaalii meeqatu jiraachuu qabaa kan jiru asitti murteessina. Deesimaaliin qabu ta'e deesimaalii malee nuu hidhee jenna yoo ta'e ishee kanarra kaa'anna. Lakki deesimaalii qabaachuu qabaa qabxiin barataa yeroo baay'ee deesimaaliidha waan ta'eef ishee kanarra kaawwanna. Ishee kanarra erga kaa'annee booda kan biraatti hin buunu akkuma jirutti okay jenna. Kana dhufuu qabdani kana nufiina okayidha. Bifa kanaan isinii kaa'a jechuudha. Barataa taanus bifuma kanaan fila leeftedha amma garuu abbaa fedha. Isa kamiin waamaa jira jechuudha isa kana waamaa jira. Isa seelii jalqabaa isa siree idaane sana waamaa jira. Kan barbaannu garuu dalga hidhuu. Qabxii barataa lammaffaa hidhuudha waan ta'eef maal goona jechuudha. Isa abbaa fedhu kana leefted. Qubee guddaadha qubee xiqqaadha rakkoon qabu. Hundoongoriin ispeelingii ishee qofaatu hundoongoriin barreessa. Erga barreessitanii booda addanaa akkuma ammas ni jedhe kana jessi godhadhaa sanaa booda okeedha. Ammas azuftu foormulaa kana geessu. Leeft jechuu qabdu kana. Naa booda ishee kanas ajjessi godhadhaati. Okeedha. Bifa kanaan tokkoon guunneetii gadi buune jechuudha. Barataa 100 jiroote barataa 100 bifa kanaan guunne. Kun yeroo keenya kana fayyadamuun sirrii miti. Mee amma anirraan gadee immoo ilaalle. Asii olii da'u. Ammas asuma dhufnee foormulaan irratti tuqaasna ilaala. Abbaa fedha amma sirrii. Sasitti abbaa fedhaan nuu dubbisi. Kunoo dalga kana irraan gadee kana nuu hidaa jira. Abbaa fedha. Isa kanas deesimaalii tuqaa booda dijiitiin meeqa jiraachuu akka qabu ilaaltu. Okay. Ammas Sakanas dhuftu abbaa fedhee jira kun sirriidha. Abbaa jechuusaa ilaallachuu danda'u qaba. Okeettu. Bifa kana iddoo yeroo keenya fudhata waan ta'eef maal gochuu qabna? Excel irratti jechuudha. Fidnii Excel irratti koppii goone fiduutu salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa Excel irratti akkaataa kamiin iddoo akka dandeenyu kanaan dura tuutoraalii isinii hojjedheen ture waan ta'eef isa duuba deebi'aa ilaala. Irra deebiidhaan isin agarsiisuudhaaf maal goona? Salphaanumatti jeroota kana selektii goona. Bifa kana erga selektii goonee booda alternative gadi qabnee isaa booda is equal to kan jettutti gaafa buunu bifa kana hunda isaa hidhee lafa nuu kaa'an ta'eef kun baay'ee filatamaadha isiniin jedha. Erga kana goonee booda isaa asirratti finne kan koppii gooneetu booditti fidannaa jechuudha. Asitti finnee asii godha. Bifa kana asitti deembisaa ajjessi godhachuu dandeessu barbaadan guddisuu dandeessu xixiqqeessuu dandeessu bifa kana ajjessi godhatanii itti fayyadamuun salphaadha jechuudha. Wantoota baay'ee Excel irrattis fixuu dandeenya. Excel irratti shiitii isaa akkaataa piriintiif ta'utti ajjessi godhannee direct piriintii godhachuu dandeenya jechuudha. Wanta Word irratti hojjennu Excel irrattis hojjechuu dandeenya garuu barreeffama qaba yoo ta'e more Word irratti filatamaadha. Wantoonni barreeffama qabanii barreeffama ibsa qabanii Word irratti hojjetamu. Excel irratti bifa kanaan erga fiddanii booda ibsataa jalatti peestii godhataa deemu. Bifa kanaan xumurachuu dandeessu isin jira. Tiippiin hojjedhu tiippii babbareedaa hedduu jira. Tiippiin hojjedhu akkasiin qaqqabuu fi fuula kana follow gochuun dagatiina. Hiriyoota keessaniifis qooduun dagatiina isin jira. Gaa kutaattaan wal agaruutti nagaan tura.